Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu faamilii. Har'a immoo waa'ee namoota sihirii qabanii irraa dubbachuu fi mallattoon namoota sihirii qabanii tokkoffaa irratti salaata jibbisiisa, lammaffaa irratti qur'aana jibbisiisa, sadaffaa irratti azaana jibbisiisa. Akkasumallee jechuudha namaa wajjin jireenya akkasuma dhukkubbii mataa hamaa yeroo hunda itti deddeebi'ee akka malee dhukkubu akkasumallee jechuudha. Aarii hamaa uuma xiqqoo irratti akka malee aarsuu hiraarsuu akkasumallee hirriiba xabii hirriiba nagahaa dhorkuu akkasumallee jechuudha waan dalagu waan hojjetu kana irratti illee istiqaamaa dhabu wantoonni sihiriin nama godhu waa hedduudha jechuu kanaaf hamma tokko ba'ada rabbiiti jechuudha wanti kun mukni kun furmaata isinii ta'a jedheetiin yaada inni kun immoo maqaan isaa sidr yookaan immoo qurquraa jechuudha baala kana firee torba fuutanii firee torbaa kana wayin daddaayitanii jechuudha bishaan litira tokko qopheeffatan bishaan litira tokko sanitti buustanii eega itti buustanii garatti illee irraa dhuydanii akkasuma ammoo qaamaan dhiqattan yeroo qaamaan dhiqattan kana ayatul kursiyyi marraa torba laazimatti qara'uu qabdan akkasumallee suuraa fatihaa marraa torba itti qara'uu qabdan sana booddee jechuudha yeroon dhiqachuu qabdan immoo ba'ada yaani magriibni osoo hin gahin xiqqoo magriiba hanqistanii jechuudha dhiqachuu qabdan ganamas garaa duwwatti dhuydanii jechuudha isa kana haala kanaanii fayyadama itti fuufinsaan ammoo ruhii teessan qulqulleessuudhaanii jechuudha kanaaf inshaallah fayyaan dhabina akkasuma koppilinkis naa godha ripostis naa godha maaliif waan warningi yeroo baay'ee waan narra kaa'uu fi akkasumallee dawaalee garagaraa na biraa argachuullee ni dandeessanii lakkoofsi kiyya duwwaa 5 duwwaa 9 47 62 46 na qunnamuu dandeessanii fayyaan dhabina.